Asham, 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 asham. Ya? Ay, abba. Aha. Tulfanne wo. وأجائبة الأمر وأجائبة الأمر جورخين هاي مي هاي بدبو جورخين هاي بدبو أراني كبنا وكم بوخرخين خان سنوي بوتي أكم جرت ميسن أكم نجوما فيادا خنيان دادا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته may invite share goda invite share goda saad idemya fursilaw no majra وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته bagana gaan duftan hundi keechanu ايوه مالي جرتن بويسن وعليكم السلام بغنا غان دفت مي وليد الدبرسا انفايت شير قرامي يقاله اكامي دبيمبو اكامي وني دي ماجرا وعليكم السلام بغنا غان دفتن ها أجاي مربي دفيمي سي شير غورا اتوفنا نوتي وجيتي نيتي اوفنا لايفي تيني ورامنا وبو ابولال وبو بالزمان دوغل النزان بردو تكينيا جي غدير كينيا غابا يا غبا ابو لا وبو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته bagana gaan dhuftan hundi keeysanu hundi keechanu bagana gaan dhuftani xiqqaa guddaan invite share godhaadha وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مي وليد الدبر سادة arra dhimma ijoollee Saudi Arabiyaa san irraa isiniin dubbadha dhimma Khadiir Martuutii fi qabsoo Oromoo kanarraayis niin dubbadha duraan namoota hedduu maqaa dha'uun nu barbaachisu jenneeti irraa usnee turre namoota baay'ee amma garuu barbaachisaa ta'aa dhufaa jira jechuudha. Isin wanni gootan invite fi share gootaniiti dhaamsa keenya kana bakkaan nu geessanii jechuudha. Dhaamsi keenya dhaamsa nagayaa, dhaamsa tokkummaa, dhaamsa dadaa, dhaamsa wal jaalachuu, dhaamsa wal jala deemuu, dhaamsa gartee wanni waan ta'eef silaahu mana والفتاة مال جوخنا مالي إسن ربي برنا إسن كجيل شوام برون جنو دام سور والفتاة جو دام سور والفتاة جو دام سور والتما جو مالي دام سور والانتقنا إسن أبوليني إسن المان أباتو كوتي إسن المان هذا تكاتي ولين قبروم تني ولين بلسوم تني والرجوخنا تكو إسن التولفاتا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيجله هاي أبو خدير سنديسو يتا أن خدير ديسي أبي ينسو داني بي خديرويني في وانت بانكي في تانكي كابون سو داني سيجله يو والكبجو فاتاتي مالي يو خبجا أبو ليسا خيتي فاجتي مالي خرا صداتي نان هركان نفتوس الربان نفتوس نمتي بي خوا هنده मैं invite share गुराई से नहीं वलीद दबर सारा वलीद दबर साथी से ना हाये
الرديبودان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا في جالتمتوتا فيسبوك شيك أبوتا بغنا جان دفتني سيغلي شير قدا دام سخنا نما بيران غيادا أرى أجندا لما قرقودان كبردي دفي توقفان قدير مرتوتي في جاور معلومة وللرخاي خجو سيغلي san akka gaariitti addeessinii babaasa duraan dursuudhaan osooniin sanittiin seenin dura dhimma ijoollee Saudi Arabiyaa tana fi dhimma gosaa kana bakka irraa kaateen beeka yoo namni yaadattan ta'e gaafa Harargeen gosaa wal qooduu turte waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa irraa ajandaan gakkenname yaa Harargee gosaa wal qooduu balbalaa wal qooduu dhaabii isin diiguu deeman gaafa nan jee iyyuu ni yaadattan jeetiin abdaddaa jechuudha. Sigalee gaafa sanittuu naas hin dhageessanii bilziqinna jettanii namni bilziqinnaa ta'ee yoo waan isin fayyadu dubbate bineensa ta'ee yoo waan isin fayyadu dubbate silaa dhageeffachuu isinirra ture jechuudha. Gaafaan lakkii hin ta'uu Harargeen gosaan wal qooduun qaaniidha. Kana kan godhaniif gartee ajandaa lafa kaa'amee jira. jeetiin dura iyyuu ture jechuudha. Kajoollee Saudi Arabiyaa kunis namoonni gariin gartee hoggii Qayroon hiriira baatu mee waan takkaan isinii hima warri Qayroo warri hiriira qindeessu nama xiqqaadha. Nama 3 fi 4 hin caalu ka ajandaa fudhatee hiriira qindeessu. Dilli dhumu khamana akhimaatti yaansu warra ajanda irraa quban qabne kanuma kanumatti itti lixee jechuudha. Amma sii galee lola kanaa warri qindeessu waa xiqqishoo jechuudha. Keessattuu warri kun Arsii keessa maadheeffatanii jiran. Bakki rabshaan durarraa ka'u ummata maqaa Arsii dhawatu kanaa jechuudha. Arsiin kana keessa harka qaba abadan harka hin qabu jechuudha. Uummanni kabajamaan jaalatamaan kana keessa harka 100% Arsiilleen hin erganne. Arsiinis kana keessa illee galti jee yaadu hin gallilleedha jechuudha. Sigala. Garuu jarri kun maali jeetiin gattaa'ee yeroo fudhadhee investigate godhe warra Jaawar King jaajuu kan warra ifiifu harkaa Jaawar hin jaalanne jechuudha. Ogin ijoollee beeyturraa haga maayyitti haga ganda isaaniitti ogii qorannu warra maatiin isaanii PP warra maatiin isaanii biyyatti hoogganoota Oromoo fitu jirtu. Sigale Jalzizo welcome fitu jirtu warra gartee Jaawar harkaa fi dhageettiin feeneetu maqaa Jaawar balleessuudhaaf akka gartee woboon PP takka shaneen PP alaabaa Oromoo jaalatamtu tan ol qabdee ummata Oromoo tumtu ummata Oromoo ajjeeftu maqaa Jaawar kabajamaa jaalatamaa kana fuudhanii maqaa kanaan daldalu jiran 100% irra gaheetiin isinii himaa jira jechuudha. An Jaawaris waa takka naan godhu waa takkaas nan godhu. Abiyyis waa takka naan godhu waa takkaas nan godhu jechuudha. Tokko gaqqabee wanniin tokko ol qabuuf hujii isaaniitiin hin gaqqaba hujii isaaniitiin hin ol qaba jechuudha. Oromoof maal faayidaa qaban Oromoof maal fayyadaniidhaaniin deeggaree mormaa jechuudha. Is over. Ammarroonis waa takka naan godhu waa takka nan godhu. Jarri kun Oromoof maal fayyadee? Jarri kun Oromoof maal fayyadee? Jechuunin namni ma dawwaltu kun ammaa booda yoo dawwalte blookiin si godhaa beekan. Sigalee hoggii qabsu jirru qaldiin qaldii qabdi. Sigalee so maal na godheedhaanin nama deeggaraa jechuudha. Nama mormaa jechuudha. Malee waa takkaas naan godhe waa takkaas kana godhu hin jiru jechuudha yoo Rabbii taate malee. So waan kana qoradheetiin irra gahee jechuudha. 100% qoradheetiin irra gahee. Warri kun dhugumaan Jaawar jaalataa dhugumaan Jaawar deeggaraa jeeti warri Jaawar King jaajuu kun rabshaa kakaasu isaan yeroo hundaa'u dhugaa walitti himuun firummaan murtuu jechuudha. Sigalee ana Harar ijoollee Harargee
biyyatti jechuudhaaf harkarran qabu yoo isaan badii qabaatan badiin qaba ijoollee Harargee ta yaa'ii kaaftu takka hin garre warra Jaawar King jaajuu kanaatu yaa'ii kaasaa jechuudha warri kun ergama guddaatti kennamee jira maaliif itti kenname bakki Jaawar keessaa deeggarsa akka gaarii qabu Oromoota guutuu keessaa ni qaba bakki Jaawar deeggarsa akka gaarii keessaa qabu Arsii fi Harargeedha jechuudha bakki qabsoodhaatis humnitinis bakki gartee namni akka gaariitti qabsoo tanaaf sirriitti itti beeku jara lamaan kana wal dhooysifnaan game is over janiiti irratti dalagamu jira jechuudha kana yoo osoon sitti himnuutti seente hudduu gaala dhalee seene adeeru sigale osoo sitti himnuu maarree keenyaattu qame gosatiyyaan maarree ta'e jettee yootti seente hudduu gaala dhalee seene ergamtuu diinaan ergamte malee Jaawarilleen irraa quban qabu jechuudha so kana Khadiir information dhabeeti kana Khadiir gartee waan kana hubachuu dadhabeeti no ergamoota kana akka isaaniiti jechuudha ergamoota kanaatu khasaaniiti jechuudha nama kana bakka lamattiin isinii qoode riphee ololaa fi sheekotii manzaraa tana harka keessaa qaba waan kana riphee ololaan kun eenyu warra ol hin baane abbootii qabeenyaa ta'eef hin jettu ijoollee dinnichaa gurgurtu tana sheekotii manzaraa tana jechuudha ol hin baanu nuti qaaniidha sigale waan dhufuus hin beekamnu qaallicha kana hallayya deemu jira yoo dubbiin taate qabeenya keenya kana duudarra fe'annee biyya alatti hin baafannu Jaawarii wajjin dalagatti fufna haga gartee namichi kun aangorra jirutti Jaawar akka milkooyne irra dalaguu qabna warra juutu riphee ololaa jedhiin kana sigale warra harka namaatiin ibidda qabachuu fedhu barbaadu warra dhokatee gartee baay'ata baasee akka ijoolleen tu wal fixxu godhu warra gartee ijoollee tanaaf fuudhee Jaawar irra deebisu memma ijoolleen tu wal loluun eenyu fayyaddi Jaawar immoo Abiyyi irra fayyaddi jennee halaalu sorry mee ijoollee tana Jaawar irra fayyaddi moo Abiyyi irra fayyaddi jennee halaalu eenyutu tokkummaa Oromoo caccabse eenyutu keeysoo Oromoo caccabse eenyutu Oromoo akka adda baatuuf dalagu jira Jaawar Mahammad moo Abiyyi Jaawar Mahammad moo Abiyyi Booranaa fi Arsii fuudheeti madda walaabuutii fi maarree jee walin naqe Harargee gosa maarree ilmaan miitirqishoo jee walin naqe afaan Baalee Rabbii Harargee afaan Wallaggaa maarriqishoo jeeti yooni Wallagga dhaqaniin du'a jeeti sigale Oromoo guutuu akka wal shakkii keessa naqee jechuudha qabaddu asitti dubbii Jaawar dubbii Abiyyi Jaawar Mahammad Oromoo rafte Oromoo ciifte Oromoo gandaan hayyu duree jaarratte Oromoo gandaan damiina godhatte sigale lakki isin tokko walii waan waliin dhabdan malee waan irra wal dhabdan hin qabdan jeeti tokko godhee kaasee wayyaanee hin cabtu jeen san cabsisiise mee tokkummaa Oromoo eenyu jibbare tokkummaa Oromoo eenyu diigare akka Oromoon ibidda walirraan fudhannee eenyu godhere dabarsiiti gurbaan Kadiir Martuu kun Jaawariin maallaqa Oromoo nyaattee jaan Abiyyi udwaan Oromoo nyaachuu jira gibira jee kan Oromoo gidirsiisee irraa fuudhee dirooyin hin bitu jiru kun maali tokkicha qabu gibira jee kan gurgursiisee buusii milishaa jee sigale kan ummata keenya hulaa hundarraa buqqisiisee gibira jee kafalchiisu jiru kun buusii milishaati jee kafalchiisu jiru kun buusii kaabineeti jee kafalchiisu jiru kun sigale
خنو ودون غورو جرا مو مالك غورو جرا بر جاور ما مالك يو نياتي اللي بغا نياتي بر oromo isin kara ofta wallal tambar bo khara isa kara ka jelje bar ish array niga angon qabu wa takas abboti qabenya ta masrufa isin ra khafaltu tanas wa takat tikhannun dandaw abboti qabenya ta nam irra guddo isi bar namni khana array isin dadattanin kana namni fude lamma magarsa geisi abba namatti ide bar jawar mamadi bar ich nuti waahid dubee naan dubbannu silaawu information qabdan nama wajju qunnamtiin qabdan namni maraattu isin jalaan dubbatu sigale mee eenyu ka namoota arra waa harkate kana biyyatti ka banamtuuf chaansii badeef eenyu jaawarii bar ambar tana guututtiin keeysa beekaa bar jaawar bar maallaqa guure mana OMN ifa gurgure baga gurgure abiyyo khadachi oromo gurguru jiru abiyyo khoridari je miskina bukkise dachi sani gurguru jiru abiyyo kha miskina holoto unda reewoto unda gurgursise gibira je ranyaachu jiru nyaachu kofoso nintain diroyin qawwem bite isan gachisisu jiru en abiyyi jawar bar balla karra gure sani fifu oromon tokkomseeti oromon bilisomse bar nyaatu nuti tiqata bar sila uffateu irra bereddi bar malif kijibda abiyyi sancala si mata khadir martu namni biyya alata nasifide akka huccu jijirrate waan gaari nyaatu si gode jawar mamadi bar يعني مبيخو مينيسوتا مثلا وجيجي رامي قافات يزلو مينيسوتا مثلا وجيجي رامي قافات يزلوفته مينيسوتا مثلا وجيجي رامي هيريسان كسيكين ديزين أكاتي الربي يالا باتي نمتي دامتي الكني قويا أبوتي قبين الرامين دا قلبني سي سفرما جوار الربسي تقنا على قسيم الجيسين اسمامي سي شكري جمال زري وداجوتي نمني دروا ريبورت دكيس سمته استورا والمارتي سيجيس سون انا بر استورا انا سيجيس نبيت خضروا في مدروا تشلالته سجنة الدنيا رن في الدين انجت نبيت سيجل لال amma dura mamma isa tokko mai maaxee beek mamma isa tokko maaliin jee mai maaxe wannoon dhalaatun takka qaamni saala dhalaa kun rabbii isii uume dhiifteeti osoo rabbii isii uumen galatoonfatini ka isii naqe galatoonfatti jeeti mamma isa tokko kitaabul jismi irraa lafa kaa'e gala wanni dhalaatun rabbii isii uume akkasit tolchee mi'ooysee addaan dhoosee akkama wanni namaatti galu godhee isii tartiibaan akkasitti uume san ozoon hin galatoonfatin alhamdulillah jette ka isii raggaxu kana galatoonfatti jeetiin kitaabul jismi irraa lafa kaa'e sigale arra kasabakee bilisoomse dhiiftee kasabakee tokkoomsee abiyyi ati faarsitu kana uume dhiiftee abbootii qabeenyaa tana itti dhaadattuun tana akka abbootiin qabeenyaa tikree maqalee galtee gartee achi udaan nyaattu arra gartee warri duraan dinnichaa gurguru arra gartee makiinaa yaa'u kana ka gartee kana godhe dhiifteeti warra inni kun fide hoggii faarsaa gartee nama waan kana fide arrabsitu waan mammaa isa kitaabul jismii sanii yaadadhe سيقال جاور محمد أرومو في تشيسي جاور محمد أرومو أجيس إيش غافة أرومو في تنسنو جاور محمد أرومو في تشيسي الدب لسما أرومو جاور غفديتي
dalaguu dhoorkitee mucumay fi dhalte dalaguu dhoorkitee dirqiin harkaa diddiitate nu ama shantam lole nama kuma shan qofaan nu bilisoomsee jechuudha. Sigale qooda qabda walii haa laal amma namni sadarkaa qaba buleessu kophees quxurii fi uffatan namni ni sanguma qabsaawetti kabajamu Jaawaran nama guddaa siyaasaati nama akka Itoophiyaatti sigale nama akka Itoophiyaatti sadarkaan isaa ol fuudhamtee deemu jirtu amma Jaawar gatarkifta wallahi waa takka godhuu hin dandeessu Jaawaruma harkaan qabu Jaawar namni isa dhaga'u hin jiru Jaawar akka ijoollee biyya Araba kophaa deema miitirkishoo kana atis daawwiti ibsaafaanii jechuma turan ati jechuma jirta isaanis osuma kana jaanii kopha deema Tigreen diigu maarreen godhu miitirkishoon godhu waa takka fidu osuma jaaniitti Tigreen kutte Khunis osuma gartee humaan fidu abiyyi kana abiyyi mooti miitirkisho khutuufta kana laal itti khadheetiin jaa is over tajoollee biyya Arabaa immoo kawaliin fitu jiru abiyyi mataasaati aktaroonni garuu arsii keessaayii gad dhufan warra maqaa Jaawar King juuhan kana walii asiisichis qabuun hin barbaachisu dhugaa rabbii walitti himu kammoo kana deeggartan Jaawar King jettanii wallaalaan deeggaru jiraattan diinni Jaawar guddaan jarasan ka Jaawar King juusan ifiifuu Jaawaru arkaan fedhan warri asii gartee Jaawar arrabsu kunii fi warrichi Jaawar King juu kun wal quba qaban wajji hojjetan kaayyoon isaanii akeekni isaanii galmi isaanii tokko summaali abiyyi milkeessuudha jechuudha abiyyi milkeessuudha jechuudha milkeessuu ni dandeessanii garuu abadan hin dandeessu tana gubii gati ni abadan hin sije wanta ta'u abiyyi laal jalaa guuramtee jinniin isaa harkaa kuttee jirti diplomaasiin isaa zeeroo ta'ee jira akkaawuntiin ekonomiin isaa zeeroo taatee jirti sigala irti ittiin taphachaati bar akka nama kubbaa sirra taphachuu beeku itti hoflaa enjoy godha yoomma waan ta'e dafnee osoon hin qophaa'in idduufuune oromumaa walitti araarsuu hin dandeenyu oromoo fi oromoo wal fixxii wallahi Jaawar Maammat osoo humna guutuun itti ciqaceele baatii takkarra akka abiyyitti hin qabsooyne dhibbaa dhibbettiin beeka waan hin sirri keessa beekuun qaba woomammaa abiyyi diiguu dadhabee maddii waan hin taane barreessu tana si fakkaatteeti qopheeffachuu jira namu gaafas ammoo viidiyoo tiyyatan ol kaadha bar duraanuu nuti Jaawar ni beeyna abbaa qeeyirooti bar duraanuu kanamoo warri juuyi sinu makaarraa arrabsu kanaa deengaddaas isinumaaf faarse yaa Jaawar koo maarroo naan jetta yaa Jaawar koo miitirkishoo naan jetta jettanii isinumaa wallee hundatti baasee faarse deengaddaas dhaabbaa dubbiin sun hin taane isiniin jenna arraas tun hin taane dhaabbadhaa isiniin jennaa dhaabbachuu diddanii akkuma deengadda gubattanitti arraas isinumaa gubatu mootummaan humna sadii qaba isiniin jennee jira diinagdee militarii siyaasaa abiyyi militarii malee diinagdeen harkaa kuttee jirti siyaasaan isaa gaafa durii Jaawar Maammat boolla marmeela udaanii keessatti darbe namni hundi uf jee bira kutu jira siyaasaa eega Minilik as baasee booda kuttee jechuudha osoo warqii hafee fi oromoon hin dhaabbattu milishaa kanarra ra'eeti ajjeesee jiraachuu jira kunis osoon ajjeesuu booda haboo fi adaadaa isaa gaafa ajjeese haaya adaadaati jaan ajjeesaa je'eeti gartee harkarraa fudhataa jechuudha akka ijoollee xixiqqootti ari'anii hudduu keessatu mutaanii jechuudha akka ijoollee xixiqqootti sigale saniifuu obbo Khadiira wanni siidhaamu akka ilma biyyateeti akka obboleessa keetitti waan kanarraa dhaabu
riphee ololaan ammoo duuba taa'ee maasaanjaraan akkaawuntii waa darbee si ergu jiru kun nuti abaluun jennu ni beeyna eenyu akka godhu jiru waan kana garuu gaafa maqaasaa gabbaafnee dubbachuu teenyu ni dhuftii jechuudha warri kun warra osoon shaadaan qabanne kophee malee chii ba'uu taa'u saniifu ana akka yaada mataa kiyyatti dhaabbuun siin jaa hin dhaabbattu itti fufi mirga keeti mee wahuma ati fiddu eena mee jaawaruma ati xiqqeessitu eena mee abiyyuma ati baraartu eena itti fufi obbolummaadhaan gartee akka obboleessa dhaabbu jennee kadhannee diddeemi itti fufi so saniifu ummanni keenya wanni beekuu qabdan tanaa jechuudha warri immoo ummata kabajamaa sikkooman durratti sababa kanaan ololuu barbaaddan amma akka waan ummanni Arsii guutuun jaawar deeggaru jiru abiyyi mormu jiru godheeti haasa'ee jechuu Khadiir bar Biraanuu Juulaa sun faana Arsii adda beeytaa jiran leencoo baatii faan Arsii Amiin Jundii faan warri maqallaba safar faarsee bulaa safaru jiru kun Amiin Jundii ijoollee Arsiitii beeytaa dura wanta itti aanaa waajjira paartii badhaadhinaa faan wanti tamaam wantiin Arsiidhaa ban Oromiyaa tana awwaluu abdii faan pirezidaantiin itti aanaan pirezidaantii naannoo Oromiyaa eebar hoggii jara kana wali qabdanii dhooytaniis if maddii laalaati sigale siyaasaan tun beeytaa if maddii lallaalu feesifti ati mariphee ololuma gartee qallaba safareetuma achi as wantajii jeesan qofa arku jirta malee jarri barichi ifiifuu eenyu caalaa isaanii guutuuba لا لا ونينا أكو بليس السخرة بليس خي خدير كينيا ونينا أنا كا بليس السخرة mana daawwitii keessa dhaabbattee dhagaa alan nama gadiin darbin afaan oromooti sirri siigal mammaayisi kun siigal sirri siigal jarrichiis isaanumaatu guutuudha jechuudha ichiis isaanumaa guutuu akkamma waan isaan bakka abiyyi jibbanii abiyyi sababa jimmaatiin yoo oromoon jimmaa milkooyte yoo maarreen milkooyte yoo miitirqishoon milkooyte isin hin gammaddan ja'a gartee viidiyoo isaa hoggiin argu ni rifadhe sigale ummata oromoo guutuu lakkaa'ee arsii qofa keessaa hambise okay awwaluu abdii sun sirraa gammada yoo dhiiga oromollee dhugu jiraate bar gosa isaa hin jibbu Biraanuu Juulaa sirraa gammada leencoo baatii faan sirraa gammadani warrumaati beeytuun siima warra jala kanaa warra caffee oromiyaatii fi wanti warra gartee itti gaafatamaan caffee oromiyaatii fi guutuu gartee qindeessituu fi waa hunda caffee oromiyaa hundi jara kana mee addaanim jarri kun sirraa gammada wallaahi jaartii sheekan nama ajamsiisaa jansii gal sheekotii biyya teenyaa jiraa beeytaata yoo ati jaartii satti haajamte waasi qaraan meeshaan kee kun oluman jukkanuma jeetta digale kan meeshaan irra gogoge dhufeeti wallaahi jaartii sheekan nama haajamsiisaa jaawar yoo jibbaa dhuunfaarraa qabaatte siifi faarsee bulaan haarain qaallitti Adaanech Abeebeeti Dr. Alamuu Simeeti wayii tokko lamaa sigale jalaa gubbaan jaru maami oggii abiyyi wajji isaan hin jiranii jaanii isaan kana balaaleeffatan wantiidha garuu maaliif jaawar irratti duulli kajjabaate sigale maaliif jaawar irratti duulli kajjabaate namni tokko gaafa hojii jiru duulaatti jabaata
erga Jawaar Mohaammed as deebi'ee politikaalii shiifti ta'eeti paartii mormituu harka deebi'ee jechuudha. Dadhabinni mootummaa cabinsi mootummaa sirriitti akka daawwitiitti akkasiin mul'isu jira jechuudha. Kana jedhe. Tokkoffaa maal jedhanii lafa kaan mootummaan keenya mootummaa misoomaati. Magaala tolchuu deema. Miitirkishoo tolchuu jira. Maarriyyoo tolchuu jira. Jeen Jawaar. Biliciin mana shiishaatti baasee amma piippii bilicii dhaadheessitu gartaniisin nuutu hoggee arrabsuu deemu jaani malee piippii bilicii dhaadheessitu gartanii hin jiru jechuudha. Itti gallakkisan Abbaay dhaqan way kunoo siidaa gootaa dhaaban way siidaa gartee maarree dhaaban jeeti siidaa maalii dhaaban ja'aniiti iyyuu turan gabbeeti siidaan Mallas dhaabbachuu qaba. Maaliif waan kana keessa beeka Jawaar? Mallas hangam takka akka waan kana irratti laffe hagam takka akka jaare hagam takka gartee qaallichi kun osoo hin jaarin akkanumatti akka baqbaq juwaan beekuuf siidaan Mallas jaaramuu qaba. Ichitti harkaa buusee jechuudha. way bahara diima fiduu deema zeelatti harka dhiqanna way maareetti harka dhiqanna eeltiraan macaccabsina way loltoonni Oromoo lafaa kaa jedhaniiti mazmuurii tana takka khadiir martuu tama gartee farshubatti naqaniituma gartee maallaqatti kenninaan galaanoo jechisiisan. Maaliif galaanoo jetti? Galaana balaa yaamu jirti sigale galaana balaa yaamu jirti moo galaana khayrii yaamu jirti ozoon hin beekne hiishni isaanii guutannaan dabbaa dubraa kana dura qabnaan mazmuuriin galaanoo jechuma bakka galaanoo hoggi jettu lakkii galaanaan nu fuudhaa hin ta'u. Ummanni biyyattiitis qaallicha maraataa dhageeffattanii qaallichi lola tokko isaa wajjin injifattanii osoo Oromoon guutuun jala haatee hiriirtee sigale hin injifattanii jee jala mureetti hime namni sammuu qabu hay hoo maal godhu jira dhugatti jee namni qaanfatee dhaabbatee iflaalee jechuu sigale tanaa sarkaa wab godhe namichi waan ololu dhabe faraqataan zinnaash fudhatee harkarra kaayyatee mallaa keessa kuntuuta akka nama jaalala beekutti sheeyxaanni cubbamaan asitti gallakkisee baale dhaqee yaa baale isin bar Itoophiyaa guutuu nyaachisuuf dandeessanii way maarree dandeessanii waan baale keessa jirtu rakkin ummanni baale keessa jiru misoomni ka baale keessa hin jirre qaallichi ka fakkeessaa fidee dura kaa'ee jaawa yaaboo namicha kana koo amma gartee riphee ololaa kanatti iyyigaa riphee ololaa kanaan maali nama akka Khadiir kana iyyuu kanatti hin kaaftanii maarree walitti gijaan amma filima dalagu seenanii waan Jawaar waan isaanii hunda guutuu jala awwaaleef sigale jala awwaaleef itti kaasanii jechuudha. Ummata keenya laal nama tokko warqii takka hoggee harkaa qaban hin beekanii jiran amma Lammaa Magarsaa maan dubban Lammaa Magarsaa maa calja Lammaa Magarsaa maal ta'e faa jettanis mee waan Jawaar dubbate maalitti dalaydame ka dubbate maal waan ka dubbate maaliif faayidarra oolchitame mee Lammaa yoo gabbee nama Jawaar irra gabaabaa ka Jawaar irra diimu makka Jawaarii gabbaa malee nama biroo gabbaa wuma Jawaar juu kana jaa malee maal jaa yoo gabbee memma gaafa taayee danda'a iyyuu ture hanniti biyya balleessite korraapshinni biyya balleesse jee gaafa taayeen iyyuu ture mee waan taayee san nama keessa nama meeqaatu dhageeffatee itti fayyadame Jawaariin dhufee bar namni dhumee jeetuma iyyeemi bar taayeen sun gurraacha inni diima namuma diimaa fi gurraacha je wanni isaan jan takkuma yoo dhugaa dubbatte immoo afaan kee takkuma jechuudha yoo nan sitti himees yoo Lammaan sitti himees yoo Jawaar sitti himees sigale wanni himame sun maalii jaadda baafadha amma Jawaar asii sitti iyyuu arrabsaa mana gurgurattee
Oromoo ficcisiiftee mana OMN gurgurattee jechaa Jaawarti keessa lammaa gadin baan lammaan dubban lammaa kanaas hoggi inni gabbee ka Oromoo qadabsiisuu ture ka OPDO xiqqeenya irraa qabee OPDOon guddifatte ka Oromoo ajjeesisuu ture ka Taayyee kana faa Qilintoo geeyseetuma Abiyyi wajji cabsiisaa ture sigale isaas akkana wajuun deemtanii bar mee abalu maa gadin baane miitirkishoon maa gadin baane dhiisaa warra gabbee kana dhageeffadha warruma gabbee kana dhageeffadha lammaa isin jettan kana namni uume Jaawari mootummaan amma jirtu tan ta uume Jaawari mootummaa Jaawari buleeso dhugaan siiman wayyaanee cabsee hiree kenninaa fi kursii jala qabnaa ni laallajee kachi kaaye Jaawarii jechu tana yoo naan falamte gaa gartee maraatuudha maaliif jeneraala malee waraanni laalamuu jan hujii waraanaan laalamtuu jan jeneraal malee amma anis qoodaan keessaa qaba yooka qooda qabsoo deebine ani qoodaan keessaa qaba atiin sheer godhuu turte keessaa qabda warqeeroo lolte keessaa qabdi garuu jeneraalticha milkeesseetu badhaasa fudhataa jechuudha jeneraaltichi milkeesse sun eenyu gartee Jaawar Mahammadii jechuudha qabsoo qeeroo tana fuudhee galmaan gahe so saniifuu obboleeyyan kiyya laal hoggii waa dubbattaniis laallachaa dubbadha sigale mee arraa biyyi eessarra dhaabbatteeti Kadir martuu atifaan ilma Harargee jetta mee eessarra dhaabbatte arraa Harargee maal keessa jirti jimaa keenya gurgurachuu dadhabne sigale gibiraan ummata keenya gidirse osoo roobni ummataan roobin sigale sila mootummaan tokko gibira hoggii ummata irraa fuudhu galiin ummataa maali madaala ummanni kun arra rooba harkatee roobni ni caame moo akkami